Barabaraan birraa barii fulbaana 19 dhaloonni Booranaa fi Baarentuum uummanni Oromoo ayyaana yaadannoo warra abbaa Oromoo guyyaa itti warra darbe waliin yaadatan hidda irraa marganii horan duudhaa fi ayyaana warra isaaniitiin itti wal yaadatan kabajachuuf galma agamtiitti walitti dhufu. Duudhaan kun sagantaa amantii waaqeffannaatiif bu'uura of ta'uutiin kunis ayyaantummaa warra darbee yaadachuu yommuu ta'u kaayyoon isaas hariiroo dhalootummaa warra darbee fi dhaloota har'a jiru akkasumas hormaata bultuma labata egeree milkeessuudha. Ayyaana yaadannoo warra abbaa Oromoo taasisuudhaan Oromoonni hariiroo waaqa isaan uumeen warra darbanii fi lafa isaanii waliin qaban sirriitti tolcha. Kunis aadaa fi duudhaan labataa labatatti hanga'ee akka calaqqisu mirkaneessa. Fulbaana 19 bara 1990 akka lakkoofsa Itoophiyaatti ture. Oromiyaa bal'oo gara bahaa godina Harargee lixaa Ana Daaroo Labuu ganda agamtii jedhamtutti hayyuun amantii waaqeffannaa manguddoota biroo waliin duudhaa ayyaantummaa addaan citee ture deebisanii kabajuu eegalan. Ayyaanni yaadannoo warra abbaa Oromoo hundee seenaa turtuu akka qabu manguddoonni ni dubbatu. Waan dur gaggeeffamutti deebine malee wanni haaraan nuti amma harkaa qabnu takkittiin hin jirtu. Waan uummata Oromooti. Waan akkoo akaakiloota irraa isaan bira geeche isaan nuun ga'anii jechuudha. Ayyaanichi barnoota alagaatiin sababoota adda addaatiin jarran duratti osoo addaan incitin wayita kabajamaa turetti qaroomaa fi gatii abaabilee fi abaabiyyeen dhalootaaf dabarsantu ittiin yaadatama. Kunis barnoota amantii waaqeffannaatiin masakamuun hoggansa amantichaan wal jala yaa'uudhaan kabajama. Ayyaanni kun ilaalcha Oromoon addunyaa guutuuf qabu calaqqisiisa. Dhaala warra darbanii kan ayyaantummaa fi walta'iinsa hawaasummaa dhalootaa dhalootatti darbaa dhufeedha. Sirni amantii waaqeffannaa kan sagantaa of ta'uutiin gaggeeffamu kun amantii uummata Oromoo fi Afrikaanota guutuuti. Dhufaatii sagantaalee alagaatiin gargar hiramuu fi miidhaan osoo irra hin ga'in dura ummatichi waan ofiitiin tokkoomuun jiraachaa ture. Gaafas fayyaa fi nageenyi umurii dheertuu walta'iinsii fi qaroominni uummata gurraachaa sirna bulchiinsaa dabalatee guutuu addunyaatiif gumaata olaanaa taasisuun yeroo garagaraatti ragaaleen seenaa dhugaa irratti hundaa'an ni ibsu. Sagantaan of ta'uu kan heera uumaatiin dhala namaa hundumaa nagaa fi haqaan jiraachisu erga addaan citee yeroo dheeraa turusiin amma garuu iddoo isaatti deebi'ee waaltinaan kabaja isaaf malu bifa qindaa'ee fi ijaarameen raawwatamuu eegaleetii jira. Haaluma kanaan bara baraan birraa barii fulbaana 19 dhaloonni Booranaa fi Baarentuum uummanni Oromoo ayyaana yaadannoo warra abbaa Oromoo guyyaa itti warra darbe waliin yaadatan hidda irraa marganii fi irraa horan duudhaa fi ayyaana warra isaaniitiin itti wal yaadatan kabajachuuf galma agamtiitti walitti dhufanidha. Ayyaana yaadannoo warra abbaa Oromoo taasisuudhaan uummanni hariiroo waaqa isaan uumeen warra darbanii fi lafa isaanii waliin qaban ni haaromsu. Kunis aadaa fi duudhaan labataa labatatti hanga'ee akka calaqqisu mirkaneessa. Carraaqii manguddootaa fi dhaloonni har'aa taasisaniin dhaabbanni hordoftoota amantii waaqeffannaa hundaa'ee barnoota warra abbaa Oromoo baranii wal barsiisuun galmoonni amantii waaqeffannaa biyya keessaa fi biyya alaatti banamuun barnoota of ta'uu barsiisuu itti fufe. Dhaloonni of ta'us galmoota kanneenii fi guutuu biyyarraa walitti dhufuun bara kanas ayyaana yaadannoo warra abbaa Oromoo marsaa 28ffaa galma amantii waaqeffannaa agamtiitti fulbaana 19 bara 2018 akka lakkoofsa Itoophiyaa milkiidhaan waliin ayyaaneffachuuf wal gahanii. Haalduree ayyaana kanaa aanjessuufis giddugala bahaa wiirtuu Harargee lixaa koonyaa agamtii galma amantii waaqeffannaa agamtiitti baatii lama dursuun qophii bal'aatu godhamaa ture. Fulbaana 16 keessummoota fageenyarraa dhufan simachuun eegalame. Fulbaana 17 hanga 20tti ammoo agamtiin sagantaa ayyaana kanaa milkiin simatte.
Guyyichi guyyaa ayyaanni guddichi warra darbe yaadachuuf kabajamuun ayyaanni yaadannoo warra abbaa Oromoo jala bultii irratti argamuudha. Milkeessuufis sochiilee qophii ayyaanichaa adda addaatu mul'ata. Ijaarsi manneeniin, dhiyeessiin bishaaniin akkasuma meeshaalee ayyaanichaaf barbaachisan guutuuf deddeebiin konkolaattota fe'iisaa cimeetii jira. Karaa babal'isuun, qe'ee qulqulleessuun, marii fi yaada jila guddaa kanaa milkeessuuf koreeleen ayyaanaa hojiirra jiru. Kabaja ayyaana warra darbanii kanaaf qophiitti kan turan koreeleen ayyaanaa fi miseensonni galma agamtiin iddoo kabaja ayyaanichaa qulqulleessanii waan kabaja ayyaanichaaf barbaachisan mara qopheessuun ayyaanicha irratti dhaloota dhufu simachuuf hojjechaatii turan. Kan dhiite bariite kan bariites dhiite guyyaan lakkaa'amuun adeemsa heerri qabuudha. Torban baatiidhaan wal dhaqqabeem baatinis waggaadhaan dhufeera. Fulbaana 16 galgala akkuma barametti imaltoonni ayyaanichaa buufata isaaniitti wal gahanii bulan. Fulbaana 17 barii barraaqaan konkolaattonni tuutaan imaltoota fudhatanii gara agamtiitti fuula deebi'an. Baay'inni konkolaattotaa ajaa'ibam. Inni dura adeemu mul'atus inni duuban dhufaa jiru fagoodhaa ilaalfatanuu in mul'atu. Konkolaattonni waaqeffattoota ayyaana warra ofii yaadachuuf imalan kan faanti nagam karaa nagaa dhufanii qubatan. Galmi amantii waaqeffannaa agamtii ammoo keessummoota bahaa dhiha kaabaa kibba akkasumas giddugala biyyaarraa dhufan simachuun mataan hirmaattota ayyaanichaa galma agamtii seenuu eegaleem. Ayyaanni yaadannoo warra abbaa Oromoo ayyaana eebbam jireenya qananiin gabbinaa fi hormaataan akkasumas nagaa nama gonfachiisuudha. Egeree dhaloota dhufuufis mallattoo galataa fi abdiitiin dhaloota hawwiidhaan guyyaan ayyaanaa kun gahee hanga wal argutti wal yaadeem hirmaattota kumootaan dabaleem koreen ayyaanaa caayyaa qubsumaa qopheesseefiin erga simatee boodam irbaata nyaachisee wal fureem. Heddumminni bara baraan dabaluun hangamuu qophiin taasifamus baranas lafa caayyaa yookaan dunkaana ayyaanichaaf qophaa'e irra dambali'eem bal'ifatee dirree guutee buleem. Guyyaan kun guyyaa barnoota warra abbaa Oromoo sagantaa of ta'uu bal'inaan itti baranii fi ittiin jiraachuuf wal yaadachiisan guyyaa korma tokkicha waliin qalatanii aannan waliin habbuuqqatanii warra keenya darban haa ga'u jedhanii waliin sooratanii. Ayyaanni yaadannoo warra abbaa Oromoo nyaata warri abbaa Oromoo kaleessa yoo sagantaa ofii fi heera gadaatiin bulan sirna keessaa qabaniin yaadatamam. Kunis foon, aannan, dhadhaa fi dammam. Ayyaana warra abbaa Oromootti korommiin damboomfamanii erga qalamanii boodam ayyaanni warra abbaa Oromoo dhiyaateem. Kormi ayyaana warra darbeef qophaa'u kun isaaniif gabaasam, dhaloota wal gaheef dhiyyanam, dhaloota egereetiif ammoo nagaa fi qananii ta'a. Sagantaan warra abbaa Oromoo kamiyyuu eebban saaqamuttiin waltajjiin ayyaana yaadannoo warra abbaa Oromoo kunis eebban eegalameem. Waan nagaan bulche nagaan nu haa bulchu. Nagaan nu bulches nagaan nu haa oolchu. Afaan jijjiirii nurraa haa qabu. Harka micciiris nurraa haa qabu. Ana kafuute kenna illee nurraa haa qabu. Alagaaf sagantaan alagaa daangaa keenyan ala. Geekkarsi sagalee waaqeffattoonni gamtaadhaan wal jalaa qabanii bullee bultee fi oolle oolteen waaqa yaaman yommuu ta'u isaafuu nagaan oolanii nagaan buluu kan itti galateeffatanidha. Siifuu nagumaan oollee aleemmiyoo. Jawaasi malee silamaa dhala malee aleemmiyoo. Abbaan hojjeta waaqa abbaa hojjeta yaaleemmiyoo. Ajjeesa kaasoo inni deeysoo ayaasoo yaaleemmiyoo. Roobee dirrisee waan gariin himmisee yaaleemmiyoo. Olle oltee. Yaawaan nagaan jettaa'ee. Siifuu nagumaan jirraa kan hundaan irraa.
ajjeesa kaasoo inni deeyso baraasoo kan hundaanirra fageenya robee waaqni oolaasee kan hundaanirra hundumaan kennuudhaan hundannoo kan hundaanirra addaanaan dibeela altarra nuwwisee kan hundaanirra yawaasii malee sila maala namanee kan hundaanirra jirtaa'ee jira jirtaa'ee kan hundaanirra. Gurraacha leemmoo rooba taliilaa yemmuu jedhamu ammoo waaqa rooba xuruuraa qulqulluu nuuf roobu galateeffachuu agarsiisa. Warri jalaa qabanis sokora walaloo ittiin jeekkarsa galchan sagalee wal ta'e tokkoon al tokkotti yemmuu deebii laatan akkaataan itti walii galan siimboon sagalee waaqeffattoota kanaa ayyaana milkiitu irraa ifam. Hawaasa yoon kun imboora'uum tolli waaqaa kun immoo fa'uu jedhanii wayita jeekkaran ammoo taliila laga hawaas malkaa biyya abbaa ofii faarsaam tola waaqaa kan hin boorofne yaammatum dhugaadhaaf ilaalchaa fi gatii namni qabaachuu qabus jeekkarsaan dhaamsa dabarsum. Hawaasa yoo kun hin boora'uu yaa tolli waaqaa kun hin boora'uu dura si yaama nagee hawaas dura si yaama हमारे सुरे वाका माते तोले दुरसिया मो तुलू दंदो हो बुमनी मता जला गलाया इरका हवा का कम्बे कुतु दफे को पिसे तला गला दुरसिया मा नगे हे हवा दुरसिया मो अंगासु दिल बालाल जिया वे लमा दुरसिया महो कुल्लू दमो कनी गोरेती इरगांगा हवा का कदी सुमनेती कनी मोलेती वगा हालवा वला गरे हे वल गमले नगया यामा नगे हे हवा दुरसिया महो से अबुननी मिसे हे दुरसिया महो हरो हो मुके हे हिमदिने हे तू जुमाया तुली ही वगा अरीति कबूल जब जरूसु तुमा दुरसिया मा नगे हे अवा दुरसिया महो बोलगे इल्मा दुरसिया महो
ayyaanni warra abbaa Oromoo guyyaa dhaloota fagoo fi dhihoo wal bira fidee wal agarsiisu waan ta'eefis sagantaa wal baruutiin tuutaan dabaree wal simatum kan giddugala shanan dhaabbata hordoftoota amantii waaqeffannaa irraa dhufan hundumtum dabareedhaan lafaa ol ka'anii wal baruum lixa kaaba kibbaa fi giddugaleessa handhuura biyyaa irraa kan dhufan hundumtum dhaloota giddugala bahaatiin simatamuum sababni isaas bakkii ayyaanni itti qophaa'e galmi agamtiin konyaa agamtii wiirtuu Harargee lixaa giddugala bahaatti waan argamuufi itti aansuudhaan giddugala kaabaa hordoftoota amantii waaqeffannaa bakka jirtanii ol jettu itti aansuudhaan ammas giddugala hordoftoota amantii waaqeffannaa giddugaleessaa gara maayii irratti kan qabnu kan waaqeffattoota kallattii hundarraa dhufan simatu giddugala bahaati bakki jirru kun jechaadha. Giddugala bahaa bakka jirtan ol jettaniit waaqeffattoota ayyaana kabajuu dhufaniin baga nagaan dhuftan jettaniin jechuudha. sagantaa wal baruutiin boodam walitti qabaan yaa'ii waliigalaa fi hooggansi olaanaan dhaabbata hordoftoota amantii waaqeffannaa walumaa galatti dhaloota ayyaanicha irratti argaman baga nagaan dhuftan jechuun simatam. Aboo baga nagaan dhuftan. Biyya kun uummata Oromooti. Waaqeffatuma. Aboo baga nagaan dhuftan. Uummata Oromoo taatanii baga wal geessan. Baga wal geessan. Ayyaana yaadannoo warra abbaa Oromoo kanarratti barnoonni gadi fageenyaan kan kennamu yoo ta'u barnootichi qabxii bu'uuraa waaqeffataa ta'uun of ta'uudha jedhuun eegalam. Of taanee dhufneemi. Egaa of ta'uutu asiin nu jiraa mitiire. Kanaafuu nama of ta'ee dhufe waan ta'eef of ta'uu yoo maal jechuudha dhaga. Of ta'uu yoo jedhu uummatanii argamu abbaa ofii ta'uu yoo of taane wal taana yoo wal taane abbaa waan keenya taana. Wanti of nama taasisu ammoo afaan aadaa fi amantii ofiitiin yoo jiraatanidha. Namni of ta'e akka wal ta'uun kan wal ta'es akka abbaa waan ofii ta'uun barsiisonni amantii waaqeffannaa haala kanaan ibsan. Sagantaa uummanni Oromoo qabuun jiraachutu of nu taasisa. Sagantaa uummanni Oromoo qabu waan uummanni Oromoo dur gaggeeffatu sagantaa teenyatti deebuutu of nu taasisa. Uummanni Oromoo aadaa qaba, amantii qaba, afaan qaba. Kanaaf isii tanatu of nu taasisaa jechuudha. Jiruu guyyaa irraa jiraatan tana sagantaa uummata Oromootiin jiraachutu of nu taasisa. Mukni tokko karaa hidda ofiitiin akkuma bishaan dhugum namnis karaa hidda irraa dhufeetiin waan isa jiraachisu kamuu argachuu danda'am. Uummanni Oromoodhaa kan dura ture warri lafaa fi lafee tana nutti dhiise kan biyya tana nu dhiise kan maqaa irra qabnu kana nu moggaase kan lafaa fi mukaaf citaatti maqaa baase isaan sun qooda qabaachuu waan qabaniif isaanirraa adda cinnee isaanitti deebine isaanii waliin Oromoo guutuu taana. Guyyaa akka har'aa kanaam guyyaa warra ofii kan darban itti yaadatan qabaachuun mallattoo of ta'uu agarsiisu keessaa isa tokkodha. Of ta'uutu nu qabee asiin akka yaadannoo warra keenyaa dhaloota keenya bakka irraa dhalanne beeknee dhaloota keenya yaadannu nu taasisee jechuudha. Warra of ta'uu nu barsiisifelleen umriin haaraa. Of beekuun wal beekaniin qooda walii beekuudhaan sagantaa ofiitiin akka jiraataniif of ta'uun murteessaadha. Of dhabuun miidhaa qalbii hamaa kan namarraan ga'u yoo ta'u of ta'uun immoo fayyaa qaamaa qalbiin dhaloota faca'uu irraa baraaree walitti qabuudha. Dhaloota wal dagatee gargar hafetuun ittiin deebi'ee wal argata. Guyyaan kun guyyaa warra ofii kan irraa dhalataniin wal yaadatan waan ta'eef dhaloota jireenyaan addaan faffaca'ee wal dagatee tures walitti fida. Of ta'uu dhabneeti cicicinni addaan ganda gandatti hafnee laga lagatti hafnee wal wallaallee afaan keenya simaamaloo gaanii jechuudha. Har'a galata waaqaa galata sagantaa tanaa galata manguddoota teenyaa har'a kun sagantaa teenyatti deebinee yaadannoo warra keenyaa gaggeessaa jirra jechuudha. Har'a of ta'uutu sagantaa kana akka qabnu nu barsiisee waliin nu gahee jechuudha. Namni barnoota amantii waaqeffannaa kana baratee gochaan immoo faallaa isaa raawwatu of ta'e jechuun hin danda'amu. Kanaafuu waan sirrii baraniin jiraachuutu amalaa fi eenyummaa waaqeffattootaa fakkeenyummaa qajeelaa isa sirrii ibsa. Akka barnoonni keenya nu barsiisu kanatti barnoota kana keenya kana fakkaanne taanee
akka barnoonni keenya nuun jehutti qajeellee barnoota kana sharafuun ayyallaallattummaan hin danda'u. Hin danda'ama? Hin danda'u. Haga dhugaatitti waan hin godhamne isin hin barsiifne abbaan gadaatis nu barsiisu. Wama jireenyaa namni itti jiraatu nu barsiisan. Kanaaf namni waaqeffataadha jee faallaa barnoota waaqeffataa hojjetu of hin taane. Of ta'e hin taane. Waaqeffataan kanuma waan barate hojiitti hiiku. Jiruun mataa namaa yommuu ta'u waan jiraan ammoo qabeenya jiruun yookaan namni ittiin jiraatudha. Waaqeffataan jiruu fi waan jiraa kana akkamitti beekaa? Oggaa jennu jiruu jechuun nama wanni jiraanoo wanni jiraan dinagdeedha. Wanna jiruun kun itti dhimma ba'u ittiin jiraatu jechuudha. Amantiin waaqeffannaa qabeenya horachuuf jecham dhala namaa miidhuun barbaachisaa akka hin taane barsiisam. Jiruu ofitti aanfata. Jiruu fi waan jiraa madaala tokkorra kaa'ee ilaalu. Walin madaalchisu. Namaa fi waan jiraa walin madaalchisu. Maaliif namatu hojjetee waan jiraa kana fiduu danda'a. Kanaaf dhala namaatiif iddoo olaanaa qabaa jechuudha uummanni Oromoo. Dhala namaatiif gahee guddaa qabaa jechuudha. Nama ofitti aansaa. Waan jiraadhaaf jedhee nama miidhuuf hin qabu jechuudha. Waaqeffataanis waan jiraa irra jiruu caalchifatam. Namatu waan jiraa kana hojjetee fiduu danda'a. Waan jiraa gabbaanii hojjetannaan fiduu ni danda'an. Argamuu ni danda'a jechuudha wanni jiraan. Bobbaa toliidha uummanni Oromoo. Yeroon bayi dalagadhuudha. Jaa fayyaasi qabanii maan dalagannee jedha. Yoo hojjette waan jiraanii fidda. Namni garuu takka lubbuun dabaraan arguu waan hin dandeenyeef jiruu kana ofitti aansaa jechuudha. Waan toluu irraa jalqabee tola hojjechuutu eebbifamaa nama taasisam. Barnoonni amantii waaqeffannaasim nama sagaltu nama eebbisaa jedhee barsiisam. Nama sagal irraa eebbifamaa jennu eebbi jalqabaa haadha irraa jalqabaa jechuudha. Sagaleen eebbaa jennu dachii fi samii, haaduu fi haadha, hiddii fi hidda, jeedal, waraabes, leenca jeet abdii kana sagalantu jira jechuudha. Eebbi haadha nama deesse biraa ka'am. Dachii yoo jennu haadha inni egaa haadha yoo jennu haati tun ji'a sagal walakkaa garaa nama baatee deessee harma nu guddistee jechuudha. Haati akkamiin nama eebbiftee yoo jenne egaa hoonu yaabte hoonu ergatte hayyaayyoo jennee owwaannaa tollee bakka itti siliin nu ergatte yoo dhaqne nurraa gammadde jechuudha. Eebbi numarraa gammaduu sani jechuudha. Hoonu yaamnan owwaannaa tollee nu ergannaan ergaa san bakka hangeenyaa isattama itti deebine yookaan waan sila barbaachisan goonee argamne haadharraa eebbifamnaa jechuudha. Guyyaan akka har'aa kabajamaan kun guyyaa waaqeffattoonni warra darbe itti yaadatanidha. Warra ofii yaadachuun ayyaantummaan warra darbaniim lafa tanarraa bagansi qabaadhee kan jechisiisu waan ta'eefim dhaloota gara eebbaatti guyyaa deebisuudha. Namni warra dabre yaadate, namni dhaloota dabre yaadate ni yaadatama ni gabbata lafa sanarratti ni eebbifama. Gufuun takka isa na'u rakkoon isa mudatu maali jennaan dhaloota isaatii wal quba qabu ka jiruu fi ka jira ka dabreen illee wal quba qabu akkuma muumni tokko hiddoo ofitti bishaan nu bayaasanii warri dabrellee nu malee hin qabu nuyi gubbaarra dhiifatanii dabran hoo yaadachuu baanne waan qabnu fiisillee gubbaarratti dhiifannee deemnee namaan jaara akka hin komatamne akka nabaaramne ta'uudhaaf maal godhuu qabdu waan qabdu waan isaa si bira dhiifatanii deemanii waan qabdu sanii isaa yaadachuudhaan warra dabre yaadachuudhaan horma qabdu humna qabdu yaadannoo isaanii godhuudhaan karaa dabartirraa illee yookaan warra dabrellee illee eebba fuunaa jechuudha. Abbaan keenya kan lubbuun jiruu fi kan lubbuun hin jirellee dhalootaa walitti dhaabbatee jira. Sarara sun addaan cituu qabu jechuudha. Sarara isaa walitti fufsiisuudhaaf har'a bakka kanatti argamne jechuudha. Yaadannoo isaanii godhu. Karaa dabartirraa illee akka kanatti eebba fuunaa jechuudha. Eebba qofaa miti kan milkii fayyaan arganni jaalalli har'a akkatti nu hedduutti magree wal nu yaadachiisee akkatti addaan galuun nu mararu kana gaafa isaa yaadanne kana hunda arganne jechuudha. Gaafa isaa yaadachuu jalqabne jaalalli nu hedduutti magree oduu walawwinu wal biraa kaanee gallaa jechuudha. Oduu waliin quufin waggaa tokko jiru bira taa'ee walii fannaa hiifanne jechuudha. Wanni nyaanni nutti mul'atu wal jaal hawwii waliin baanu jechuudha. Wanni kana nu hedduutti magarse maal warra dabre yaadachuu. Amantiin waaqeffannaa akkaataa eeggata irbuu yookiin safuu abbaa gadaa kan barsiisu yoo ta'u waaqni waan gara irbuutti yookiin cubbuutti nama geessu ta'uutu hubatamaam. Irbuu eeggatu cubbuu eeggatu akka itti irbuu eeggannu kiyyaa miti jechuurraa calqabaa. Qaama keenya kanarraa waa shanin irbuu fuunaa jenna. Miila lamaan, harka lamaan, gurra lamaan, ija lamaan, afaan lamaan kanaan irbuu fuunaa jechuudha. Waa badee gaasi gaafatanii bakka akkasii dhaqxee hiisin jaari dhaqxee too hin dhaqne yoo bakka naqin dhaqe yoo
irbuudha jechuudha gara hundattuu dhaqxee naqne ho'itu naafa miidhaa fuute yaa siit irraa of eega bakka dhaqxee dhaquma jettee himuudhaan naafarraa yookaan naafni miidhaa akka sanyii kee kecha magarre hin dhufne godhuu dandeessaa waan akkasiitti badee fuutee isin jaani fuute ta'u fuune ho'itu naafa harkaa fuute jaamaa agartee isin jaani hin agarre jetii yana qabaatte siit ija of qabe bal'aa ijaa fuutee galtee jechuudha eenyuuf galtaan dhalootaaf galtaan ni bara dhalaaf keetii horatuu deemtu atiin gootee gubbaatti kun sirratti mul'achuu baachuma dhaloota kee kecha mul'ata ilmaan kee keessarraa mul'ata gurra keetiin nageechee hin dhageenyi gurra na qabaa goote duudaa gurraa fuutee arraba keessin dubbattee hin dubbanne arraba na qabaa goote duudaa afaanii fuutee nama gubbaa jirti hafti malee isa doyee wajjin hin dabartu jechuudha irbuun ati gootee dabartu irbuun gubbummaarratti hafti eenyuudhaaf ilmaaniif waa hunda dalagataa jechuudha ilmaaniif hanga dhugaa dalagataa jechuudha. Kana malees amantichi dhaloonni karaalee abaarsi ittiin dhufuu danda'u hubateem abaarsarraa akka of eegu barsiisaam akkuma eebbii haadha biraa ka'uum yoo tolli hafee badiin dhufeem haati namarra ilaaltiim abaarsis haadhuma nama deessu biraa akka ka'uum barsiisonni amantii waaqeffannaa ni hubachiisum. Haadharraa akkamitti abaaramanii nama kamteetu haadharraa abaaramaa haatiidhaaf bu'aa bahii ilmoo guddisuu kana keessatti waan baay'ee keessa dabarteet sadarkaa silaa nama jedhamu kan si geesse jechuudha. Haati kasi abaartu yoo silaa tola silaa haadhaaf oolan san ooluufii baatte waan silaa haati sirraa barbaaddu san yoo godhuufii baatte haati sitti rifatte jechuudha. Abaarsi rifaatuma sanii jechuudha. Yoo nan duudaa fi garatti si ba'aadde teetan numaan eegaa haati ilmaan jennaan abaarsaaf hin hafne jechuudha. Abbaalleen ilma isaa tola irraa fedha tolli inni irraa fedhu san waanuma gaarii bakkuma gaarii fedha jechuudha. Abbaan sitti rifannaan abaarsi sanii achitti hin hafne aboo gudeeduma kiyya taate teetan numaan laal jennaan abaarsaaf hin hafne murtee beekaa biyya kana yoo fudhachuu baatte abaarsaa jechuudha. Aboo ati dhufaafillee sin eegin dhuftullee sin beekinii beekaan biyyaa namni jeen abaarsaaf hin hafne jechuudha. Erga galma gallee bu'aa barnoota kana beeknee barnoonni kun jireenya dhala namaa kanaaf barbaachisaadha waan ta'eef abaarsarraa dhalti namaa of eegdee jireenya bareedaa nama kanaa waliin jiraachuun barbaachisaadha jechuudha. Amantiin waaqeffannaa akkaataa ka'umsa abaarsaa fi miidhaa abaarsi fidu barsiisuu qofa osoo hin taaneem dhukkuboota yaalamuun fayyuu danda'an irrattis fala ni laataam. Akka amantii waaqeffannaattiin dhugaarraa dabuun dhukkuba fidaam dhugaa yoo kennan ammoo fayyaa ofii argatuum. Akka barnoota keenyatti namni tokko dhiiga nama jahaatiin dhaabbatee deema jennee beekna jechuudha. Dhibee isaatiif yookaan wallaansa silaa barbaadu yoo gara galmaa dhufu dhiiga nama jahaa kana keessa dhukkuba isaa barbaadu yookaan odeeffannoo silaa dhiiga nama jahaa kana keessatti argamee yookaan odeeffatee inni dhufeeni wallaanamuu danda'a jechuun tokko. Mana yaalaa yookaan mana yaalaa jennu dhukkuba 8 kaabba 7 sanyii keessa deemu wallaanaa jechuudha. Dhaabni abbaarraa ilmatti dabu dhaabni sanyii dhabu yookaan sanyii tatakkaatu maraatuun qurcii yookaan waan akkartee dhukkuba 4 kaabbarratti dhukkuba 4 kan bakkatti fayyisaan manni itti wallaanamu mana raga abbaa gadaa qofaa jechuudha. Odeeffannoo gahaa qabatee dhufnaan yookaan odeeffatee hojii qabatamaa waa sanyiin isaanii keessatti dalagamte hammeenyi dalagame odeeffatee waliin qabatee yoo dhufe fayyee jireenya isaa duraatti deebi'ee jiraataa jechuudha. Hawaasa waliin nagayaan waliin jiraachuuf barnoonni soddoma uumaan baa gatii olaanaa qabaam. Obsa dhoksaa fi gorsaan hawaasni ooltee bultee walii qabaateem haqa waliif eegee nagaa fi jaalalaan waliin jiraataam. Uummanni Oromoo osoo rakkinni hin mudatin dursee barnoota wal barsiisaam. Namni wal miidhuudhaan yakkaa akka hin seennefisim barnoota ittiin wal tiksu qabaam. Hawaasni kun yoo wal dhabdeen mudatesim gaaddisa ittiin rakkoo furatu qabaam. yakka waaqaa lafaa jechuun maali? Egaa qabxii kana uummanni Oromoodhaa osoo miidhaan hin dhufin hin ture wal barsiisaa jechuudha. Barnootaaf qaba. Gaafa rakkoon dhuftellee dhimma itti bahaa jechuudha. Kanaaf yakka waaqaa lafaa yoo jennu maali? Yakka waaqaa lafaa jechuun nama lamatu wal dhaba miidhaa fi miidhamaatu jira jechuudha. Miidhamaa kanatu ni himata. Egaa himatee booda gaaddisaan gaafate miidhaa san gaafatu jechuudha. Duraayyuu obboleessa isaa kana yookiin miidhu suniyyuu yakka ni waakkataa jechuudha gaaddisa kana yookiin manguddoo dubbii san laaltu. Miidhet manguddoo san illee dhugaa dhoowwate yookiin gaaddisa san miidhaa lammaffaadha jechuudha. Dachii tana gubbaa dhaabbatee dursallee yakka raawwate yookiin obboleessa isaa miidhe achumarra dhaabbatee immoo kan miidhe irratti illee dhugaa tana waakkate waan ta'eef yakka sadii jechuudha. Inni biraa immoo waaqa isa caalaa isa beeku guyyaa inni uumame eegalee waaqa hundaa ol isa beekullee waaqatti illee ni yakke jechuudha. Kanaaf namni waan afuutti yakke miidhamaa san miidhee hin miine jedhee gaaddisa san dhugaa dhoowwachuudhaan lafa irra yookiin dachii irra bobba'ee galu tanatti illee yakke waaqa isa caalaa isa beekutti yakke abboo yakka waaqaa lafaa seenee jedha uummanni Oromoodha.
waaqeffatan walqixxummaa dhala namaa yookiin lamaan namaatti amanam. Walqixxummaa dhiiraa fi dubartii. Walqixxummaan dhiiraa fi dubartii amantii waaqeffannaa keessatti iddoo mataa ofii danda'e qabam. Qooda haadha warraa fi abbaa warraa heerri amantichaa heereen jiraachuun waaqeffattootaaf karaa sirrii duudhaa ofiirra adeemuuti. Hariiroon abbaa warraa fi haadha warraa heera walqixxummaa kanaan jiraachuun bultii nagaa, maatii kabajaam, jaalalaa fi walta'iinsa akkasumas fayyaa argamsiisam. Walumaa galatti gatiin barnootaa olaanaadhaam. Namni of ta'e sagantaa of ta'uutiin jiraatam. Sagantaan of ta'uu ammoo jaalalaan, dhugaa fi haqaan wal jala nama yaasam. Barnoota amantii waaqeffannaa baratanii sirriitti qalbeeffachuun yoo ittiin jiraatan maatii fayyaam, hawaasa nagaa fi biyya qaroomte qabaachuun ni danda'amam. Dammi iyyana warra abbaa Oromootiin. Guyyaa ayyaanaa kana immoo dhalootatu walitti biifam. Gara xumura sagantaa irratti mallattoon waliin jireenyaa, wal jaalalaam, walta'iinsaa fi tokkummaadhaan waliin hojjechuudhaan eebbaa fi biifaa dammaatiin raawwatamam. Akka kanniisaa waliin hojjedhaam, wal jaaladhaam, mi'aawaa oomishaam, walittis mi'aawaa jechuun biifan dammaa taasifamam. Guyyaan kun hidda warra ofii bakka irraa ka'anii fi gaafatama qaban nama yaadachiisam. Yaadannoo warra darbanii taasisuu fi guyyicha kabajuun kabaja mataa ofii fi egeree uummatichaa mirkaneeffachuu akka ta'e hirmaattonni ni dubbatu. Maqaan koo Lataa Urgeessaa Gabbisaan jedhama. Kan inni dhufe giddugala lixaa, wiirtuu Wallagga lixaa, galma Mandii magaalaa Mandiitti argamu irraan dhufe jechuudha. Maqaan kiyya Qajeelaa Alii. Wiirtuu Baalee Bahaa, galma waltahii Atootarraan dhufe. Maqaan kiyya Yuusuf Musaati. Ana tulloo magaalaa Hirnaat irraa kan inni dhufe. Maqaan kiyya Ahmadoo Muhammad Ali. Bakkitiin irraa dhufe Aanaa Burqaa Dhimtu, galma Kurfaa Roqarraa hin dhufe. Maqaan kiyya Milkeessaa Jamaal Ahmadiin jedhama. Giddugala Bahaa wiirtuu Harargee lixaa Gaakkonyaa shanan kooluu galma Dhummuu Gaatirraa hin dhufe. Maqaan kiyya Abdataa Jiloo Waaqotii, jiraataa magaalaa Rimeettiiti, miseensaa galma Rimeettiiti jechuudha. Ayyaanni kun ayyaana uummanni Oromoo kaleessa gaafa sagantaa isaa guutuu lafa Oromoo irratti geggeeffachaa ture. Ayyaana inni geggeessaa ture waan ta'eef ani akka nama tokkootitti guyyaa kana ga'ee hirmaataa ayyaana gaafa hawaasni keenya yookaan uummanni keenya sagantaa isaa geggeeffachaa ture sana akka nama tokkotti deebi'ee geggeeffachuu koo carraa kana argachuu koo gammachuun jechaan ibsuu hin dandeenyetu natti dhaga'ama. Namni an Oromoodha ajee maqaa Oromoo himatu tokko yoo arran gammadiin jechuudha. Namnummaan amantii biraa qabu Oromoota akkana silaa gartee wal danda'anii wal jaalalaan gammachuudhaan ayyaana kana waliin geggeeffatan kana yoo laalle gammachuu hammana jaamee jechi sadarkaa jechaatti wanni namaa ibsu hin jirreetu nama dhaga'amaa jechuudha. Hariiroo dhaloota ofii, lafa ofii fi sagantaa warra ofiin keessumattuu barnoota amantii waaqeffannaa baruun bu'aa argatanis akkanaan ibsum. Eegan galma gal bu'aa baay'ee gammachuu baay'ee barumsa na cimsiisu daran na cimsiisu haga boruu daran na cimsiisu baay'een argata. Yeroo duraa waaqeffataa ta'uun ifta'uun heera uumaati jennee kagantatti baranne san gochaan asitti gara. Uummanni keenya ifuma ta'u karaarra hin jirru. Karaa ala daandii gallakifneeti gara biraa deemuudha jira. Irra guddaan namaa hirriiba keessa jira waan jiru hunda mul'ata huwa. Hirriiba sanirraa ka'ee dammaqee har'a eessa jirra duree isa turre har'a eessa jirra jee ibcinaa laaluu qaba. Barnoota warra abbaa Oromoo kana hordofee jala deemuu qaba. Waan baroota hedduuf umurii isaanii guutuu barbaadaa turan argachuutti kan gammadan manguddoonni ayyaanicha irratti hirmaatan yaada isaanii akkas jechuun ibsatu. Waaniin duraan dukkana duubatti barbaadaa tureen asitti argaa nama umurii xiyyaa mata 86 umurii xiyyaa guutuu barbaadaa siin ture. Ifuma ta'uu kanaan barbaadaa ture. Narraa asitti arge. Duudhaa dur qaba. Ayyaantummaa warra abbaa Oromoo ka dur waan akkam nu hambisanii. Duraan sirna qaba. Uummanni kun sirna sanirraa cabeetti akka malee ta'e haala hamaa keessa jira. Har'a guyyaan ifa baanu har'a argamee jira. Barbaadaa turre ifta'uma kana barbaadaa ture. Ayyaanni warra abbaa Oromoo kun guyyaa wal argaa dhalootaa kan guutuu biyyaa ta'uu isaatiif galataa akka himatan kanneen dubbatanis haala kanaan miira isaanii ibsatu. Yeroo kaabaa kibba Oromiyaarra Oromoon dilli kun baatee kaleessa sagantaa alagaa wal wallaalchisee jaalala akkanaatiin hoggaa waliin ta'an akkanatti waliin nyaattee waliin dhuytee waliin teessee killee takka keessa akka waliin baate jaalala akkanaatiin. Ani wanni guddoon wanni dabarsuu barbaadu. Oduudhaan alaa dhaggeeffachuudhaa miti. Alaa oduu odeessuudhaa miti waan akkanaa jira jedhanii odeessuu miti dhufanii akka kiyya kanatti laalanii waan kana hamaadhaa gaarii adda baafatanii iddoo laalanii haalaan qooqaadhaan. Sagantaan nuti geggeessinu sagantaan waaqeffannaa kun sagantaa keessan ta'uu beektanii akkasumallee keessan ta'uu qofa osoo hin taane sagantaa kamirroo jireenya namaa qaruu dandeessu waan ilmoo namaa kamiifuu milkaa'ina fiduu dandeessu obboleeyyan waliin dhalatan dabalatee warreen silaa obbolaa walii ta'an hundu akka obbolummaa sanitti wal ilaalanii hariiroo gaariidhaan jiraachuu waan dandeessu biyya keenyaaf sadarkaa kamittuu nagaa waaraa akka fiduu dandeessu barnoota nama taasisuudha waan ta'eef. Silaa hawaasni kun gurrumaa qabaa jechuudha
waaqeffannaan biyyatan akka jirtu haa ta'uuti gartee maqaa silaa gartee warri nun feene gartee warri silaa mataa ol qabachuu Oromoo wal jala yaa'uu Oromoo hin feene ittiin nu yaamu saniin of yaamuu hin qabu jechuu Oromoo. Barnoota amantii waaqeffannaa yookaan amantii waaqeffannaa kan alaalarraa osoo biran gahin kuni kana kun immoo sana miti jechuu irra itti deemaatu galmi keenya guutuu Oromiyaa keessa bakka hundaa ni jira saniif carraa kana fayyadamaati galma naannoo keessanii dubbisaa itti dhiyaadhaa barnoota amantii waaqeffannaa baradhaa waan waaqeffataan barbaadu qixa sirriitiin tajaajila guutuu godhaa fi hubannoo gaarii qabaadhaa obboleeyyan nuti jechuun barbaada jechuudha. Barnoonni amantii waaqeffannaa kun addunyuma kanaafuu furmaata jira. Kuni qabatama argaaf dhageettiidha. Ammallee karaa galma abbaa keessanii jireenyi keessan amantii waaqeffannaa kana keessaa waan qabdaniif karaa amantii waaqeffannaa karaa galma abbaa keessaniitiin jaan itti dhiyaatee amantii tana maal barsiifti gartee garamitti nama qajeelchite waan juusanii galma isa cinaa jirutti hirmaatee dhaqee laalee baratee yoo fedhe jaalachuu achi booda jibbuulleen ka danda'amu waan baratanii jechuudha. Waan kana jabeeffannee irratti deebinee tokko taanee waan keenya irratti deebinee dugda keenyaan dhaabbannee somba keenyaan hafuura baafannee akka deemnu. Ayyaanni yaadannoo warra abbaa Oromoo kabaja calaqqee yookaan daawwitii eenyummaa Oromootiin dardarri ni dhiichisaam ijoolleen qeerroon egereetis waan akka warra abbaa isaanii dhahatuum shamarranis weedduu ragadam hellee shaggooyyeem hirrii fi shubbisa duudhaa warra abbaa Oromootiin dirree agamtii dhuunfatanii ho'isaatii jiru walitti dhufeenya dhaloota fagoo fi dhihoom osoo haalli kamiyyuu hin dhorkin kan wal argatem tola barri of duratti qabuu fi waan milkaa'uuf jiran dhiichisaan yoo ibsan sagaleen isaanii sammuu namaa keessaa hin baduum. Hiriyaan afaanu addaanuu turre. Dhaamsa abbootii fagoorraa fidde yabbaa gadaa Oromoon gaafa kee tafte. Kursii qabiibee fagoorraa fidde yabbaa gadaa of ta'uun gaafa kee tafte. Amantii hin qabna beenaa galmatti gallee waaqeffannaa. 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 Sabni yoo ta'e shaajee bula mataasaa danda'e. Sabni yoo ta'e shaajee bula mataasaa danda'e. Ta'uu wal ta'e shaajee bula mataasaa danda'e. Wal ta'e shaajee bula mataasaa danda'e. Goofareen ruufaa barri of ta'uudhaa gadaan quufaa jechaa dhiichisuun. Barri of ta'uudhaa gadaan quufaa. Barri of ta'uudhaa gadaan quufaa. Barri wal ta'uudhaa gadaan quufaa. Akka goote jeette akkaan jedhe qabi. Akkaan jedhe qabi. Garee yaa gubattu. Kanniisa tanaarsa. Garee yaa gubattu. Godette dhadhiibaa. Of ta'uu barsiifna. Dawee yaa gubattu. Barri of ta'uudha. Barri wal ta'uudha. Barri of ta'uudha. Warra Afrikaadha. Akaayii katteedha. Akaayii katteedha. Beekatu kachisa. Dubbii of ta'uudha. Beekatu qalbisa. Beekatu qalbisa. Konkolaataa mukaa. Duftanii Oromoo. Duftee yaa Oromoo. Obboloota dhugaa. Barri of ta'uudha. Barri of ta'uudha. Kirrii dhaamsa lama qabuun gatii of ta'uun qabu kan nama barsiisuun dardarrii fi shamarran wal jalaa fuudhaniin waan ofii maaltu namaaf gayaa of ta'uu maaltu gayaa akka keetitti of ta'ii galii galma keetitti jedhanii gatii of ta'uu ibsuun.
Ayo gaba tukena ile hayo. Ayo ratukan. Ayo ratukan ile hayo. Ayo biya tu. Ayo biya tukena ile hayo. Ayo hayo hayo ile hayo. Yaaleensaam daandiin dagaleen baase galmatti nama geessaa jechuun imala of ta'uun irraa dhuftee walii dhaamu.